illee inni jedha. Qaamni tokkoffaan illee inni jedhee dubbachuu danda'a. Akkamitti afaan maalii keessatti? Na dhaggeeffadhu kaa. Na dhaggeeffadhu. Akkaataa si afaan kam keessa iyyuu jira inni kun? Afaan kam keessattuu jira? Fakkeenyaaf mee gabaabsee si hima. Yesuus Kiristoos ilmi namaa jedhee yeroo dubbatu. Dhaggeeffadhu mee karaa gabaaban si deebisa dhaggeeffadhu. Ilmi namaa jedhee Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu. Kan koo of danda'een deebisaan jedhe. Kan koo of danda'een deebisaa. Afaan irraa sa'u jira bar waan qabu. No, maal waan ta'eef bira jiru kun maal taate nagaa qabda. Kan koo nuun beeka nan deebisa ragaa fayyaan kan kee nagaadha. Eeyyen. Maal waan biraatti fide dhaggeeffatu maaliif baaragdasaati olla kaatee bar xiqqoosi akkasiin jedhe Yesuus ilmi namaa akkana ta'a ilmi namaa ni rarraafama ilmi namaa akkana ta'a ilmi namaa akkana ta'a hogguu jedhu kun ofirratti dubbatu jira ilmi namaa isuma inni jenne inni iddoo sanatti inni hin qabu ilma namaa jedhe malee inni hin qabu akkamitti ilmi hin qabne si inni hin qabu ilma namaa jechuun inni dhaf inni jedhama inni ilmi namaa jedhama ilmi namaa jechuun kamtu irra caala ilma namaa jechuun Yesuus akka biraarra dubbachuu jira ilma namaa jedhe malee inni hin jenne no inni namaa hin jenne inni ilma namaa hin jenne ilma namaa jedhe akkana fi ilma namaa sun eenyu ilmi namaa eenyuun atamma inni kan jedhu ilmi namaa sun inni kan jedhu sun ufii mataa kee bakka si bu'uu danda'a jechuutuma kam keessatti barboota baafannee haasofna afaan arbaallee haasofna. Inni Yesuus Kiristoos mataan isaatu inni jedheni fayyadama inni jedheni dubbata. Inni jedheni dubbata. Isa jedheni dubbata. Akkasii ilma namaa jedhani inni jedheni maaf hin jenne isaa? Hin jiru. Ilmi namaa kan jedhe sun eenyudha? Yesuus ilma namaa kan jedhu ilma namaa jedhe malee inni hin jenne inni isaa inni maal bakka bu'ela? Ilma namaa kan jedhe sun eenyudha? Eenyuun baana? Inni jedhuun siin jedhe baana ilma namaa kan jedhe dubbatu. Ilma namaa kan jedhu mataa isaa baananni. Yaa mucaa maal taasisa? Amma siyaa baasu isaa? Siyaa baasu amma kan? Inni kan jedhu naa baasi. Yesuus inni kan jedhee dubbatu. Siyaa baasu amma kan? Inni kan jedhu naa baasi. Inni kan qabu naa baasi. Siyaa baasu isa kan? Eewwa. Okay, tamam. Litte silaa quraana dhiistee sila si yoomuuf danda'ee quraanni deebisee beekaa miti. Hayyeechas kootu. Maal kana afaanii bari'aa intalan gaafii afaaniitiif gaafii amantaatu hin beektu adda gaafii afaaniiti kun gaafii afaanii fayyadama afaanii keessatti akkamii fayyadamanii kan jedhu gaafii godhaa xumuramee hin beeku kaka'u goonaa macaafa keessa nagashitu malee. Akkasii kun giddi siqimsiisuun dirqamaati. Okay. Jaalet nan liqimsaa macaafa ko'aan. Kan kooti bar. Okay, tamam. Ayyeetaa. Ayyee liqimsi tam asis liqimsi inshallah ya rabbi jaa macaafa natti bakka Yohannis ma irra dhayneetiin bakka hedduu jira inni laakiin amma bakka muraasa sii kenna tokkoffaadha Yohannis boqonnaa 5 lakkoofsa meeqarraa 19 irraa lakkoofsa 19 irraa sii dubbisa sirriitti wanna jedhe Yesuus itti ufee dhuguma isinitti hima ilmi ufumaa isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Ilmi ufuma isaatiin homaa gochuu hin danda'u isa abbaan isaa hojjetu ilaaleen hojjeta isuma abbaan hojjetu ilmi isaa immoo akkanumatti hojjetaa jedhe abbaan ilma ni jaallata ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti argisiisa isin akka dinqisiiftaniif eenyu kanarra caaluyyuu isatti argisiisuu fedha jedhe eega sani hoo abbaan warra du'an keessaa akkuma isaan jiran ilmis immoo warra barbaadu jira abbaan ofii isaatii abbaa irraa dubbataa raami abbaa irraa dubbataa raami Yesuus inni jedhee dhaggeeffadhu amma sii kenna bira ga'uu ga'ee jira dhaggeeffadhu. Okay, dhaggeeffadhu. Maaliif jarjartasaa? Dhuguma isinitti hima dubbii koo dhaga'ee isaan ergeetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'aa keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdiin dhaqu jedhee asitti ilaalama. Si galtee amma maal jedhe lakkoofsa gad bu'ee jechuudha. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef jedhe. Inni kun amma siif. Isa kana eenyu dubbate jechuudha. Iddoo Yesuus dubbatee fi iddoo namni biraa dubbate walitti hin fiddu. Yesuus dubbatu jedhe intalannan maal taate naga qabdaat fayyaan kan iddoo macaafa qulqulluu keessatti iddoo Yesuus dubbatu maal Yesuus malee kabiraase jechuun iddoo inni yeroo lafa Yesuus dubbachuu jira asirraa qabee Yesuus itti fufee jira ganaa lakkoofsa meeqa dhaabata gara dakaatitti dhaabbata naga qabdaat fayyaan kan kee nagaadha. Macaafni qulqulluun gaara dafaan eessa kun iddootti Yesuus dubbatuu fi iddootti namni biraan irraa dubbatu inni Yesuus abbaa isaatiin inni jedheen dubbata qaamni biraan illee Yesuus dubbatu jira maal taatessa Yesuus dubbatu jira jalqabarraa dhuguma isinitti hima. Yesuus itti fufee dubbachuu jira yaa intalanna bismillah. Iddoon Yesuus inni jedhe kun inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef. Yaa obboleessa keenya na dhaggeeffadhu. Iddootti Yesuus itti fufee dubbatu qaba. Iddootti Yesuus itti fufee immoo dhaabuu qaba.
Yesus immoo akkuma isaa Kana kun dubbata jedhe haaraan jedhe asitti dhaabataa bara yaa mucaa maal taate nagaa qabdaati. Jedhe kan jedhu asitti dhaabata illee kun. Eessarraa kaasee jedhe 19 irraa kaasee 29 xumura irratti dhaabbata. Jedhe jedhe asitti dhaabbata. Kun kasii dubbisu jiru jedhe kan jedhu 27 irratti. Inni ilma namaa ulfina qabeessa waan ta'eef. jedhaan mitiireen biraa qaama biraatu jedhe dheeraa dubbata haaraami. Yaa Allah. Yaa mucaa maal taate isa. Yesuus itti fufee jedha. Yesuus itti fufee akkana kan hunda dubbii kan hunda fidee jedhe jedha asitti dhaabbata. Yesus bakka itti dubbatee dhaabbatu qabaan bira dheessu inuma waan jedhe akkana. jedhame. Kunoo Yesuustu jedhe jechuu jira barre yaa mucaan nana. Bismillah. Waan gadi Jedhe dhiyaatu jedhee isaati nagaa irraa dubbataa qabdaata. kan jiru eenyu Macaafa jedhe gadi kan ilaalme. Yesus ilmi ufuma isaatii kana jedhu waan dubbatu Yesus iddootti Yesus dubbatee dhaabu qabaa siin jedheera. Iddootti namni itti fufu qabaa siin jedheera. Kun jecha Yesuusii bar Fakkeenyaaf jecha. macaafa Yesuustu qulqulluutti jedhee jechuu jira. Yesuustu jedhee jechuu jira. Lakkoofsa meeqa farda dubbisaa jirtanitti himee ani yeroo sumarraan agaara malee dubbifataa hin jiru. Maal ati yoom dubbiste isaa waan ol kaateetiin mataan haasoftu malee gad jedhi dubbisme lakkoofsa 19 irraa Jedheti kaasii kan dubbis. kan Haga koomiti kan meeqaa keenya haga 29 dubbisaa sagaliidha. kan koomoti Ankasii dubbise. Kaayoo yeroo qabatte osoo dubbiste namoonni taasaa Yesuusu jedhamu maal jette? Osoo bakka tapha takka argite hin beektu. Inni Uy. ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni fudhatuuf gooftummaa kenneeraafi jedhe. Sagaleen kun jira ijoo. Ayyee hin jira dhaga'u jira bar bakka isaanitti himsiichuu jira. Kanaafuu inni jira kun inni ka jedhu illee siif inni kun. Kan keen argamu. Bakka itti Yesus dubbatee Lakkoofsa dhaabbatu 27 jiraan sin jedhe dubbise. bakka itti immoo namni irraa dubbatu jiraan sin jedheera baran. Yaa mucaa baniiti ati nutti garsiisme banime ofii kan keeti banime yeroo takka bani bakkuma kana. Kan kee raawwadhuuti kan kootiin darbaa iyyee kan kee raawwadhuuti kan kootiin darba kalas macaafa qulqulluutti hin darbaa okee. Kan kee raawwadhu sararraastee biftee kan kootti ceete. La inni ka jedhu hin jiru naan jettee turte. Inni kan jedhu hin jiru naan Kan jettee kootiin darbaa kunuun jira ayyee sin kan jechuu kootiin jira. darbaati. Qaamni irraa dubbatu Yesus irraa Kan fi keetti maal Yesus darbite qaata darbite maal ilma waan namaa si bira jiru maaliif mormii taati ana nama maaltu si Naazireet mormisiise wanti jedhee macaafan beektu ati Nan beeka maaltu si dura macaafa nan si barsiisu yoo haasofsiise. wallaalesi warra na Eega beekte inni kan jedhu hin jiru Ati maal nan naan barsiisu. jettaati mataa ol qabatte. Ati nan barsiisu. Okay maaliif hin jiru Obboleessa naan kiyya. jettaati maaliif hin jiru naan jettaati. Ana jedhee dubbata Yesus Kiristoos. Inni jedhe kunoo inni kan jedhaa Maal jiru taate fayyaa eenyu? qabdaa? Kan jedhe eenyu inni kan jedhu kun. Yesus bakka itti dubbatu qabaa? Bakka itti namni dubbatu jira. Inni jedha kunoo Yesuus bakka itti dubbatu qabaa jetti mucaan maal taasisa jedhe osoo Yesuus Kan namni Yesuus itti dubbatu fufee jira kan Yesus dhuguman Kiristoos dubbatu jira isinitti hima jechuudha. jedhe Namni yoo kan dubbatu hunda yeroo sin jedhu kan yaada isaa dubbatan dhaggeeffadha. Jedhe osoo asitti xumuru Yesuus dubbatu jira. Eenyu dubbate tayyib naafime asitti inni kan jedhaa jiru eenyudha. warra macaafa qulqulluu warri barreessan dubbata Yesus Kiristoos waan inni lafarratti dubbates immoo hin barreessu jechuudha. Sunillee jira jechuudha. Allah takka ijaan argite hin beektu. Allah sakam kan kee raawwatu kiristaana kan biraa kootina gaafata. dabarsine Kiristaanni kallattii dhaan qomarra taa'ee kan jiru sassi gaafadheedha. Dhaabi yalla gaha. Namni kiristaan namni macaafa beektan tokkochi dubbadhaas keessame ijoolleen macaafa dubbistanii beektan guyyaa tokko filadha. Tasfaayee Kan dubbistanii koo hafee tasfaayee jechuudha. girmaa. Kan koo hafee jechuudha. Qoy. Tasfaayee beektaa? Tasfaayee. Okay. Bakka kana eenyu dubbataa jira inni ilma namaa ulfina qabeessa waan ta'eef kan jechaa jiru eenyudha? Baniitii macaafa natti agarsiisme. Yesuustu dubbachaa jira. Maaliif mormitaree intalaannan mataan kan keessirri isin hojjetu moo Yesuus dubbate kana kiristaani mormuun jira moo macaafarri jira? Kan ishiin gaafatte ustaas ko sentuu deebisuu fi didee. Lakka isin haasofte dhiisi tasfaa isanii miti kan si gaafadhe. Lakki achii miti bakkee an siiga bakkee nuti irra deemaa jiru. Inni kan jedhu nu bira hin jiru naan jedhe. Inni jedhee kun dubbachuu jira. Inni ilma namaa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdee akka inni faradu gooftummaa kenneeraafi jedhe. Jechi kun jecha eenyu jennaan kun kan Yesuus naan jedhe. Kalaas maaliif jilbiinfattee qeensaan lafa qabdee maal nuunu hita mucaa? Nagaan kan kee fayyaa. Inni kan jedhee dubbatu Yesuustu dubbate abbaa agarsiisaa jira. Inni kan jedhu kun abbaa agarsiisaa jira. Yesuustu dubbachaa jira garuu abbaa agarsiisaa jira. Abbaan ilma namaa ulfina qabeessa. Quraan irraa qofa naaf deebisaa. Inni kan jedhu abbaa agarsiisadhaan jettaasa. Inni ilma namaa jedha bar. Ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef jedha. Abbaan ilma namaa jedhama moo mucaa? Kheer inshaallah. Abbaan ilma namaa jedhama moo ilma namaa isa ulfina qabeessa jedhama moo?
Inni ilma namaa Gaaffii fi ulfina gaafattee qabeessa quraana waan irraa ta'eef deebi'uu hin jedhama. danda'u. Ani amma isa hubachuudhaaf an taa'ee dhaggeeffachaa jira dhimma biraatiif. Lakki gaaffii isin gaafatteef deebi'eefi jira Quraana bara. irraa deebisaa fi ani Jechuma kanaan deebi'eefi bara. Jechuma kanaan deebi'eefi. nama 1,400 dhaggeeffachaa jira. Tasfaayee bar jechi ati deebisteefi jirta kalaas. Tasfaayee situ deebiseefi bara. Deebisteefi barati. Bareechitee deebisteefi ati. Isheetu maal jettee dubbattee nam tokko ofirraa inni jedhee dubbachuu hin danda'u jette. Kun haatamu inni jedhee dubbachuu danda'a jettee haatamu. Maatu jedhee kanaa ol deebistee jirtaa feete. Bareechitee deebisteef situ deebiseef anaa miti. Isiin lugaa keessa maal jette quraana irraa inni kan jedhu rabbiin ofirraa inni jedhee dubbata ana jedhee dubbata waa hedduu nuyi jedhee dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasi dubbata. Isa san mormu jirti intalli inni jedhee namni tokko fakkeenyaaf ani inni jedhee ofirraa haasa'uu hin danda'u jetteesi. Kunoo Yesuus inni jedhee ofirraa haasa'ee jira. Atuu deebisteef? Situ deebiseef bareechitee deebisteef gaafii isiidha. Kanuma gaafiin isiidha waan biraatii miti. Gaaffii fi kanaa miti. Kuni inni kan jedhu hin jira. Garuu Gaafiin isheen isii kan kanuma gaafa wallahi. Gaafiin isii kanuma. qortuu gaaffiin keessa kana. Gaafiin isheedha kanuma beeki. Inni namni tokko ofirraa inni jedhee dubbachuu danda'a ka jedhudha gaafiin ishii. Ni danda'a jedheenan. Egaa sani ragaa isin akka minaamin jenna wangeeluma isii keessatti kenne. Gaafa kenninu ammoo hin fudhadhu jettee odeega wixxisuudhaaf gaafa kaatu kun akkanatti ati irratti gadi baate. Yesuus jedhee jettee Yesuus eenyuun baana uf baana. Ka biraarra dubbachuu jiru Yesuus ufuma irraa dubbachuu jira. Inni jedhee nam tokko ofirraa haasa'uun wannaa eenyu kana kuni akkaataa itti haasa'an kun. Macaafa keessa illee jira. Macaafa keessa inumaa Yesuus irra baay'ee ofirraa achi qabee dubbata. Ilmi namaa, ilmi namaa, ilmi namaa, ilma namaa, ilma namaa jedhe. Malee ana hin jedhu baay'inaan Yesuus. Bakka takka takka ana jedhee kan dubbatu. Ilma namaa jedha baay'inaan jechuudha yeroo dubbatu. Gaafiin kun gaafachaa jiru jechi inni jedhu eenyu agarsiisa fakkeenyaaf akkanumatti ani isin osoo haasaa jirru inni jedhee ol dunitti dubbadhu amma ani waa'ee abdii dubbachuudhaaf Sagaleen kan kee fagoodha. Inni kan jedhu kun maal Sagaleen kan kee fagoodha. Inni jechi inni jedhu. Inni kan jedhu maal eenyu garsiisa Yesuusin garsiisa kun. Yesuus bira hin dhannu anumaaf sini fakkeenyaaf ani waa'ee abdii tanaasaa ana isinitti tanaasaa jira garuu jechi tokko inni jechi jedhu eenyu agarsiisa qaama biraat agarsiisa. Qaama biraan garsiisu obbo maal taate inni jetti fakkeenyaaf an amma awwal qaasim nama akkanaati jedhee haasa'uu danda'a. Awwal qaasim nama akkana hojjetee inni waan akkana hojjetee inni waan akkana haasa'ee yoo jedhe rakkoon qabu. Yesuus akkamitti inni ilma namaa maa jedhee ofirraa achi haasa'uu jira kun. Inni ilma namaa jedhee dubbachuu jira. Kana bakka tokko lama miti bakka baay'ee jira. Bakka tokko lama miti. Quraanni qaama kam agarsiisa jechuudha. Quraanni akkamitti akkasitti haasa'e. Nakki nama biraa wayituun garsiisu afaan yoo beektani afaanuun beektani rakkoon keessan afaanuma Oromoota akka taasan hin beektani. Yesuus kunoo ilmi ilma namaa jedhee ofirraa haasa'uu jira. Rabbiin akkanaadha. Quraana keessa fakkeenya rabbiin akkana godhe akkas godhe hogguu jedhamee dubbatamu rabbumatu ofirraa dubbachuu jira. Si galtee? Rabbumatu ofirraa dubbachuu jira. Rabbumatu iyyuu akkas jedhee dubbachuu jira. Akkuma Yesuus ilmi namaa. Laa afaan Oromoo osoo dandeesse ati maal kana waan gabaabaadha kun. Afaan Oromoo keessatti osoo dandeesse fakkeenyaaf amma jechoota mee qaamni tokkoffaan fayyadamuu danda'u naa kennime. Afaan Oromoo erga dandeesse qaamni tokkoffaan afaan kamiyyuu barbaad danda'eeti. Afaanuma kamiyyuu dandeesseeti. Qaamni tokkoffaan jechoota inni fayyadamuu danda'u naa kennime. Qaamni tokkoffaan jechoon inni fayyadamuu danda'u ani Tasfaayee Girmaati. Dhaggeeffadhu. Tokko ana kan jedhu tokko. Ani kana gochuu hin danda'a jedheen dubbadha. Abdiin immoo waa'ee abdii yoo naasa'uu barbaade Aboo ati amman beekanaan jenne yaa na dhaggeeffadhu mee amman hin beekanaan jenne ati amma baradhee jiranaan jenne afaan baradhee jiranaan jenne amma afaan baradhee jiranaan jettee turteemi. Qaamni tokkoffaan jechoota inni fayyadamuu danda'u naa kenna. Qaamni tokkoffaan akka seeraatti akka seera lugaatti qaamni tokkoffaan jechoota inni fayyadamuu danda'u naa kenna. Daf. Qaamni tokkoffaan ani jedhee jalqaba. Takka ishee takka kanuma qofa immoo kan biraallee jira. Takka ishee. Kan biraallee jira moo kanuma qofa?
Ani waa inni namni tokko iyyuu qaamni tokko waa'ee isaa haasa'u yoo barbaade ani jedhee jalqaba namni kamiyyuu waan jechi kamiyyuu yoo ta'e. Yaa rabbii kiyya afaan oromoo nu batuma kunillee mucaa. Qaamni tokkoffaa waan jedhamu beektaati afaan seera dubbii keessatti. Eeshi. Qaamni tokkoffaa beektaati. Qaama tokkoffaa waan jedhamu beektaati. Nan beeka. Okay, maal jechuudha qaama tokkoffaa jechuun? Qaama tokkoffaa jechuun abbaa isa dhimma isaa waa'ee isaa maalummaa isaa nama ibsachuu barbaadudha. Waymi immoo kan qaama biraa maal jedhee fayyadama jechoota kamiin fayyadama? A'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim. Waa'ee nama biraa ibsuu yoo barbaade immoo waa'ee ofii isaa yoo ibsuu barbaade. Waa'ee nama biraallee haa ta'u waan ofiillee haa ta'uti. Inni maal jedhee ibsa? Waan nama biraa maa ibsadeen? Qaama tokkoffaa jechuun kan ofirraa dubbatu jechuudha. Kan ofirraa dubbatu. Qaama tokkoffaa jechuun ani waa'ee koo ibsuu yoo barbaade ani tasfaayin jedheen jalqaba. Ani takka kan biraa hoo? Inni jedheen jalqabu kaa inni amma dubbii kan fide inni isa sani. Ani kanan ergan jedhee waa'ee koo kan ibsu jecha ani kan jettu sana malee inni nama biraa ta'u ibsa akka afaan Oromootti. Yaa goobas kitaaba tokko yoo barreessite maal jettee barreessitame? Barreeffama isaati maal jettaan? Barreessaan eenyu jetta? Barreessaan ana jettamu barreessaan ibalu jettee maqaa irra barreessite. Macaafa sanan yoon barreesse barreessaan ana tasfaayee jedheen barreesse. Barreessaan ana tasfaayee jetta? Yaa abbaa tasfaayee. Achi barreessaan ana tasfaayee namni jedhee barreessuun jiraasa. Fayyaan kan kee nagaadha garuu akkam nageenyi kan kee fayyaadha. Akkamitti akkas jettee barreesse? Barreessaan kitaaba kanaa tasfaayee ebaluuti jettee irratti keessa. Maaliif maal akkana nu goota isaa maal naga qabdaati? Maal ana tasfaayee jettee irratti hin barreessitu. Barreessaan kitaaba kanaa tasfaayeedha jette. Amma si himaa dhageeffadhu ayyee. Qaamni tokkoffaan jechoota ni fayyadamu. Tokko ana jedheen fayyadama. Kuni mataadha. Lammaffaadha yoo namni bira jiraate nuyi jedhee ni fayyadama. Sadaffaadha isa jedhee ni fayyadama. Ufirraa achi qabee jechuudha. Isa jedhee fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf ana Awwal Qaasim yeroo waan tokko wanna jedhu yeroo seenaa kiyya barreessu jechuudha. Yookaan ammoo yeroo maal jedhan sira dhaatii jedhaniin seenaa mataa kan keedhaa wagguu barreessitu Awwal Qaasim dhalata bakka akkanaati bakka akkanaatti dhalatee bakka akkanaatti akkana godhee bakka akkanaatti akkas ta'ee jettee barreessite. Ufirraa achi qabdee jechuudha. Awwal Qaasim anuma garuu yeroo barreessu Awwal Qaanii akkana dhaladhee akkasii dhaladheen jedhu seenaa kiyya gabaabsee wagguu barreessu Awwal Qaasim nama bakka akkanaatti dhalatee maqaan isaa akkana jedhama maqaan isaa guutuun akkana jedhama jedha. Si galtee? Wagguu qormaata fakkeenyaaf waraqaa wayii qormaataaf sitti fidanii qormaataaf si dura yoo ka'an I am Tasfaayee jettee irra barreessitaasa. My name is Tasfaayee jettaaniisa. Maqaan jedhamee wagguu kaa'ame san Tasfaayee jetteetu irra barreessita malee. Yookaan maqaa nama barreessuu kanaa jedhamee yookaan maqaa nama saniidha jedhamee irratti kaa'ame erga sanii ammoo barreessitee biraa deemte. Ana Tasfaayee jettee irratti hin barreessitu. Si galtee bakka irratti fayyadamtu jira. Fakkeenyaaf ammaanii wagguu waan tokko barsiisu ana jedhee dubbachuu danda'a yookaan ammoo Awwal Qaasim akkana jedhee jira. Yeroo waa barreessu ammoo kitaaba fa'aa yeroo barreessu ammoo Awwal akkana jechuutti yaada yookaan namni kitaaba kana barreessa akkana jechuutti yaada jedhee fayyadamuu danda'a. Kana sadii qofaa miti jechoota biraallee fayyadamuu danda'a. Namni qaamni tokkoffaa jedhamu sun. Atammoo akkaataa itti haasawa yoon barreedha isa san deemtee baruu si barbaachisa. Malee akkaataa akka kanatti haasaa jettee sammuumaan itti oofin baradhuuti itti oofi malee. Dhidhiibbaadha kun si galtee kun amma